yeroo baay'ee firaashii fi tiraasii kan hin farrashee isinitti agarsiisu. Arabiyaa majlisii ni akka firaashii fi tiraasii namaan salphatu haala akka farrashanii maal jechuun. Kanaaf hadha garuu hanga yoomiitti firaashii fi tiraasii qofaa hordoftoota kootti gadhiisa jedhee haala kanaan arabiyaa majlisii ajaa'ibaa digaafii jechuudha. Obboleettii keenya karaa gaaroo deemu maggaarajaa illee qabdii, rakabootii Dubaay illee qabdii, TV abbaa inchii 43 illee qabdii. Hunda isaa tokko tokkoon qodummaa isaas gatii isaas waan hundayyuu adda baasee ka'een isinitti himu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa. Viidiyoo daqiiqaa 10ti, daqiiqaa 12ti. Laayikii godhaa, sabskraayibii godhaa, yaada keessan koomentii jala kaa'aa, turtii keessan na waliin godhaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa akkuma argitan arabiyaa majlisii haala kanaan farrashee akkuma beekamu biyya keenya yeroo ammaa kana gannaa bokkaan himeen dhufusaatii barbaade dhufee rooba. Kanaaf hanga yoomitti immoo bokkaa jennee bakkee akka duraanii waa farrashuu dhiisna jennee haala kanaan manuma koo keessa saaloonii dhuma koo akka jiruun kaaseen haala kanaan farrashee jechuudha. Tijaajii obboleettii keenya digaa fi kaarii 12 jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko bareeda. Manuma gadi baasinaan jechuun asumatti bifadhu naan jedhe jechuudha. Bareedumni isaa wallaahi manuma biraa wayii fakkeesse mana koo. Maashaallah obboleettii kiyya qaalii rabbiin nagaan itti si haa galchuu. Deemee fi jirallee kaleessa fe'ame qodaan kuni. Kaleessan gadhiisa dheen ture naaf hin mijoofne iideet godhanii maal jedhanii jechuun sagalee irratti waraabuunis yeroo sana sagalee yeroon haasa'u ani hin beeku hafuura na kutalleedha. Reedduun keessan immoo maaliif akkas taatanaan jettu. Kanaaf egaa taragaaggeetuma iideet godhee sagalee haaraa irratti hidha jechuudha. Haala kanaan akkasii maashaallah baay'ee tokko bareeda wallaahi baay'ee tokko jechuudha. Silvarii namni baay'een hin dukkanaa jedhee jibba malee baay'ee tokko bareeda. Minxaafichillee kan isii miti namoonni barbaadan minxaafitti bitachuu dandeessu jechuudha. Badaa bareeddi minxaafittiin maashaallah viidiyoo irraa miti qaamaan ijumti korraan akka udidde jechuudha minxaafitti keessatti. Innaa kana fakkaataa maashaallah akkuma argitanuu kunoo haala kanaan taa'amee jechuudha. Yeroo keessummaan akkasitti bira taa'ee fataa'ee filla fititti mastootii sana bunas ta'u shaayee oomasiin kennitaniif daarii sana kaa'atee beebii tiraasiin immoo kun akkuma argitan haala sanaan ni tajaajilamsi. Akkasitti iddoo sana kaa'atee fayyadamuus danda'a yoo barbaaddan kunuunsa mastootii kanallee fuuldura kakkaa'uu dandeessu. Inni garuu 4 qofa gatii ta'ennaan dabalataaf immoo inni sun haala sanaan bareedaadha jechuudha. Akkasii kana fakkaataa maashaallah baay'ee tokko bareedaa. Kiyya rabbiin nagaan itti si haa galchuu. Siinillee baay'ee tokko jaallattee akkan itti asabee olitti naa ta'e jettee wallaahi suuraadhuman itti ergelaa viidiyoo kanan argine ammallee siin kalleen gaddaa suuraadhuman halkan kaaseetti ergee baay'ee tokko gammaddee inshaallah gaadhattee immoo qaamaan argitee kan na eebbisaa irra teessu ta'a. Ani irra guddaa wallaahi faayidaan hojiirraa argadhu irra bakka kan namni sun faayidaa bicuus argadhee namni sun itti gammadee yoomiyyuu na eebbisaa taa'uu isaan barbaada. Hojii koo qulqulleessee jechuudha. Akkasii alhamdulillah sana warri bitattaniif rabbiin naaf ragaadha jechuudha. Warri meeshaan irraa talabattaniif. Innaas biratti koornariidha. Egaa safara mana siitiin hojjetame gatii ta'e jennaan koornarii 2 fudhachuu dide jechuudha. Koornarii hanga koornarii meetira 3 ture mannisi garuu kan koommoo 3 ol ta'ee fudhachuu dide koornarii hanga koornarii. Aslan hanga sana nafamutu mana koo afuu ta'e laa xiggii kana amma xiggii gamaan koornarii 2 xiggii gamaa godha malee akka namaa fee jiru kanatti nafu jechuudha. Maaliif karaa maggaarajaa sana TV waan argettaa'a. Innaa akkuma argitan kun as biratti rakabootii Dubaay qabdii maashaallah. Rakabootii kanallee tureera ergamti arafaa dura jechuudha. Tajaajiin obboleettii keenya kun qasedhee naaf abawennaan qasedhee baaseef malee arafaa dura ajajattee rakabootii aluma qabdii arabiyaa majlisii kana ergitu ergattee naanan bitee fi
بريكما ديجدما مو كما ديجدمي تكما لما مو وما مو ديجدما وين اتفكات الله أعلم دقيرة أنا بيتيف تجود تريرة قتيتي إن أنا نقتي سادة قد إيه كما قلت من تافتي هم ركبوتي جل جرت سنة اللي من تافين سوني بايتو كبريدا يجمون لي دندا ركبوتي جولين ديما يجود بريدا لا ركبوتي جوجي من تافي مرقا يوكي سفرة مرقا سنة يوكي نمو سفرة من تافي سنة إرى بريدا بفهدوك أبا من تافي سنة بريكما شنينا بيتيفي dheerinni isaa meetira tokkoof saantii 20 garaan isaa saantii 90 jechuudha. Meetira tokko saantii tokko hanqoonna bal'aa bareedaadha. Akkasi sun gatii rakabootii isinitti meera. Namoonni gatii bakka gatii qofa eegdan waa biraa yaada namni isinii ibsu dhiistanii haasaa daneessitan naamin jettan jechuudha. Isinuma fayyada waan bituu jettan tokko baruu qabdu maalummaa isaa koo qofarra illee miti. Chaanaalee namoota hedduu fakkeenyaaf yoo Arabiyaa Majlisii ajajachuu jettanii Arabiyaa Majlisiidhaan sarchi godhaati maalummaa Arabiyaa akkaataa Arabiyaa Majlisiin itti hojjetamu tiiknasii jechuun maal akka ta'e kaaree jechuun maal akka ta'e koornarii jechuun maal akka ta'e jechuudha namoonni tokko hin beekan namoonni tokko garuu maashaallah namoonni waa bitatu yeroo waa bitachuuf jettanu jalqaba waan sana qorattanii hubattanu wallahi ala dhuftanu anaanillee na rakkistanu jechuudha maashaallah namoonni tokko Arabiyaa Majlisii bakka hadduma dhufanii rikoordii 2-3 naa erganii bakka tasmaamanii qabdii ergatanii hojjechiifatu jechuudha. Namoonni tokko tiraasii firaashii ajajachuudha. Torbii 2 hanga ji'a tokko fa'i nama karkarsitanii wassanuun murteessuu dadhabdanii achumaan baddu jechuudha. Kanaaf yeroo wanta tokko birrii kana hundatti baastanii bitachuu jettan wanta sana hubadhaan isiniin jedhaa jalqaba qoradhaa. Akkasii kunuunsa biratti akkuma argitan magaalaa obboleettii keenya maashaallah barriinsi baay'ee tokko dheeraadha amma barrii kootii kuni meetira 3 fi saantii 30 kan isii garuu meetira 4 fi kana kunoo qixxiyyaadhaan qaxxalamee godhame jechuudha maaliif carqiin magaalaa kun noormaaliin isaa kan dhufu faabrikaarraa meetira 2 fi saantii 80 barriin keessa yoo meetira 3 ta'e 3 fi wayii ta'ee Ammi ta'e itti qaxxalama jechuudha dhaabii isaa irraan gadee isaa irratti bal'inni isaa rakkoon qabu bal'inni isaa meetira 5 meetira 6 meetira 3 meetira 4 hanga sana hojjeta godhachuu dandeessu garuu bal'inni dheerinni isaa immoo noormaaliin isaan meetira 2 saantii 80 sanarra darbinaan qixxiyyaa qabaa gatiillee fuudhee sin jalaa deemaa egaa wanti sin gootan hin jiru dheerina barrii keessaniiti macheen barriin hin muramu magaalaa dheereffama malee. Akkasii magaalaa yoo gabaabbate immoo bareedu dirqama immoo safara sanaan ta'uu qaba maasaraa kana kun akkuma argitanu maasaraa haala kanaan itti bifa kanaan itti fuudhee waan nama ajaa'ibu keessaa obboleettiin keenya kun wallahi badaallee nama xiqqaachaqsu bakka waanuma sitti tole waanuma odeessisi jedhe jetti na alhamdulillah meeshaan siis immoo bareedee bahee fi magaalaallee wanti si sharxii guddistee kana sanan jette hin jiru. Bakka maashaallah baay'ee tokko bareeda jechuudha kaameraan ala baay'ee tokko qaamaan baay'ee tokko bareeda bifti silvarii akka kana bareeda natti hin fakkaanne innaa maashaallah annaa safara barrii isiitiin hodhame gatii ta'e jennaan barrii kootti ala fannifamu dhaqee hin bareedne jechuudha akkuma argitanuu dheerinni barrii kootii meetira 3 saantii 30 kan isii immoo meetira 4 fayyaadha saantiin 70 lafa ciisaara jechuudha. Gaafa barrii sitti dhaqee fannifamu badaa bareeda kun safara isaatiin hin hodhamne gatii ta'e jennaan barrii koorraa dhaqee bareedumni isaa sun hin mul'anne yaa footoodhumaafan itti fannise malee. Annaa sagalee kana irrattidha yeroo meeqan addaan kuteetti deebi'ee waanan haaseef waanan dhiisellee dagadheeraa gatii magaalaa kanallee sinitti muukootiif dhiisu koo dagadheetiin jira. Maaliifuu magaalaa kun obboleettii keenya kun dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 3 gabarii isaatii wajjiniin maasaraa isaatii wajjiniin birrii 15,000 baheef jechuudha. Carqii magaalaa aslii bareedaadha. Carqii isa kan kafee Arabiyaa Majlisii irraa hojjetame sana miti. Carqiidhuma magaalaati jechuudha. Innaa maashaallah akkuma argitanuu haala kanaan feesisuu fi tan jira. Kontiraatuma hanga aggaaroo geessaa fi jechuudha. Qodaa obboleettii keenyaa tokko firaashii 4 fi tiraasii 12 walitti dabaleetan walitti erga jechuudha gatii wal keessa godhee fi
gatii tiraanspoortii. TV kana dursiteen ajajannee gaafuma qodaan fe'amuu jedhu sana adaraa bitii dukanaa buusennaanan bitee fi duuka buusee maashaallah tu qodaan si dhaqee mana hin gahin birrii isaallee naa galchite jechuudha birrii TV. Akkasii abbaa inchii 43 kun akkuma argitan sokkeettii sakka'eetan illee hojjechuu isaallee viidiyoo godhee yaa'u ala bitamu cheekii godhamee namatti kennama garuu asittis immoo isinitti agarsiisuuf jechan banee dabil iskiriiniidha kun akkuma argitan yuutuubii intarneetii waan argan hojjeta. Abbaan 32 ni hojjeta isiniin jedhu jarri suuqii garuu hojjetu wallahi abbaan 32 intarneetan hojjetu kun waanuma manaa qabaa. In hojjetu jechuudha abbaa inchii 43 sanaa oliitu hojjeta intarneetannaa saaniinsaas riisiivariinsaas finyoonsaas baatiriinsaas wanti hundi orijinaala kan ta'e jechuudha TV baay'ee tokko bareedaa ta'ee mirtiidhuma TV keessa bareedaan orbiit miiwii jarri kun faabrikaa jarri kun bareedaadha kun garuu miiwii miti mirtii miiwii kan ta'edha. Qodummaan isaa sanaa maqaatu adda ta'e malee. Naa TV baay'ee tokko bareedaa orijinaalii bareedaa kan ta'e jechuudha. Lama bitee tokko kan nama biraati. Tokko immoo kan isiiti TV kana walumaa galatti birrii 28,500 nan biteef jechuudha. Chirachaaroorra tariitii gatiin qannasnaan qodaa orijinaalii isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Ani bakka baay'inaatiin fuudha gatii astaayitiidhaan. Kana gabaarratti hanga 35,000tti gurgurama jechuudha qodaa guutuu wajjin. An garuu qodaa guutuu wajjin birrii 28,000 nan bite. Akkasii yeroo qodaarra kasusii rakkoodha qodaa orijinaala isinitti hin fakkaatu waa baay'een dhaga'ee jechuudha waa'ee Arabiyaa Majlisii irratti. Birrii 28,500 chirichaaroo garuu hanga 40,000 isinitti waamu yoo collee taatan hanga 35,000tti galfattanii bitattu jechuudha. Akkasii namni akkuma barbaadetti waa gurgurachuu danda'a. Kun akkuma argitan haala kanaan maashaallah mafarrashaa obboleettii keenya firaashii boondidii tiraasii boondidii 412 innis karaa gaaroo deema gatii ta'ennan akka carraa walirra bu'eennanan walitti makiinaa kontiraataa asiif asii birrii walirra buusee ergeef jechuudha maashaallah haala gaariidhaan mana gahee fi awwala isa mafarrashaa boondidii sana buusee fi ka'ee achi ka'ee Arabiyaa Majlisicha immoo haala gaariidhaan utuu wanti tokko keessaa waan ta'in manaan gaheef jechuudha baajaajiin kontiraataan aggaaroodhuma geesseef. Akkasii egaa namoonni ajajachuu barbaadanii meeshaalee garaagaraa ajajadhaa Arabiyaa Majlisiis ta'ee haala gaariidhaan kan isiniif hojjedhu ta'a inshaallah.